هشام عرفوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في هردوتوتا بيجي في فيسبوك هي هند كيسنو بقنا جا نبتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي فما ربطو جرس إنيان من جتاجو كيسما في يبرا ركون تكان جراسي ملام أران تناوني رادبتشو دي منو akkaataa lolli daangaa itti eegale nama naannoo daangaa Oromoo fi Oromiyaa fi daangaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaalee dur gaafa naannoo sanatti lolli jalqabu gara aanaa mayyuu mulluqeetii fi gara naannoo Somaalee hara jihaa mayyuutiin jalqaba lolli akkamitti eegale hajuu irratti keessummaa tokko isiniif afeeruudhaaf hin ture. Keessummaan kiyya gara bilbilaatiin dhiyaachaa jiranii viidiyoodhaan isin beeksisuudhaaf yaaliin godhaa ture isa bira ga'uu hin dandeenye. Mee Abdurahmaan Ayyuub asumaan haasoyinaati viidiyoo irraa fagaadhu viidiyoo san ofirraa cufeeti wajjin haasoyinaa. Mee dhagahame amma sagaleen tiyya hin jirtu sagaleen bareedu ture mee yoo dhagahama tahe daawwattoonni keenya yoo si dhagahan tahe mee dura daawwattoota keenya salaamimee sagaleen akka dhagamu yaalii goonaan haasoo seenaa. السلام عليكم يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جدا من رمونا كم بها خدها وكم بيجيكم كم يارا جدا أنتم ما تسمعوا gaariidha Abdurahmaan Ayyuub eenyu durame Abdurahmaan Ayyuub ibsa mee waan tokkon si gaafadha Abdurahmaan Ayyuub ka ibsaati moo ka Ayyuub umari Abdurahmaan Ayyuub Umari ayya ibsa maqaa di akhaafoo biyya gaariidha Abdurahmaan Ayyuub eessatti dhalatee Abdurahmaan Ayyuub kan itti dhalate aanaa mayyuu mulluqee araddaa wal maraa bakka jaamtu itti dhalate ayya araddaa waggaa Uganda bakka wal mara jaamtu itti dhalate ayya aanaa mayyuu mulluqee itti guddate naannuma sanitti naannawa laga qobeelee kana mayyuu kana siinanka miidhagaa lolaatti gola mayyuu fi miidhagaa iddoo kanatti guddate laga qobeelee gaariidha arraan tana onirra haasa'uu deemnu akkaataa lolli daangaa ani gaafan jalqaba bara akka lakkoofsa Itoophiyaa 96 bara 1996 95 naannoo yeroo san 95 fi 96 keessa mayyuu mulluqeetiin jira achitti ammoo lolli jalqaba gosa Oromoo lama jidduutti kan eegalamee lolli sun guddatee gara lola daangaatti jijjiiramee Somaaleen lola san keessa harka qabaachuudha lolli sun ol guddachuu danda'e waa'ee lola sanirraa haasa'uu deemna akkaataa itti mayyuu mulluqee gara saniin gara miidhagaatii fi mayyuu mulluqeetiin akkasumas gara qumbiitiin lolli akkamitti eegale waan jirurra haasofna naannoo sanitti dhalatee guddatee muuxannoo naannoo sanii hedduu qabda waan ta'eef jechuu kiyya. Viidiyoo kiyya silaa xiqqoo sagalee isaa firraa xiqqeessee gaariidha si wal dhageenya waan ta'eef na deebuu jira.
gaariidha. Ajeetti fufi. Mee lolli sun akkamitti akka eegalee fi eessarraa akka eegalee fi sababni guddaan naannoo sanirraa waan itti beektu akkaatti lolli kun jalqabe waan beektu mee daawwattoota keenyaaf ibsi. Gaariidha, lolli kun kan jalqabe yeroo mallastuu jechuudha akka lakkoofsa Itoophiyaa sanitti waan beekani. Ayya. Bara 2004 ture yeroon sun. Dhuma bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa. Akkasuma fakkaate gaana akka lakkoofsa Itoophiyaa sanitti beeku kana jalqabe. Ayya. Kan jalqabe gaafa akka waliigalaatti jechuudha akka waliigalaa ka jalqabe gaafa mallastuu yeroo taasisaa mallassanii aanaa mayyuu muluggeetii fi aanaa miidhagaatiin asiin aanaa qumbiitiin oromiyaa xarafa san guutuu xarafatti guyyaa takka lola jalqabanii akkana fakkaatettis guyyaa takka sa'aa takka keessatti jalqabanii isaan akka isaaniitti xumura oromiyaa jedhaniiti kan lola gaafsan jalqabanii. Ayya. Isaan mallasii wajjin bobboochi arrarraa xumurraa fedhii teenya bakkaan geenyaa waanjuu yaaddoo san qaban turani. Tola. Akkasitti garuun injifannaan hin galmoofnee fi isaanis akka dhaqanitti bakka iyyutti karaa miidhagaa lolaatti karaa Ibroo Musaa bakka jaanitti guyyaa san nama Korneela irraa ajjeesanii nama jajjabaa hedduu irraa gatanii karaa mayyuu muluggeetti akkasii karaa minootti akkasii bakka iyyumatti lolli san gaafsan gaggeeffame karaa Cinaasar Gursum Baabbilee Fadis karaa Bobbaasaa jedhanii fuula kana hunda naannawaa kananii hin beeka. Ayya. Kana ture kana amma jannanaara Tigree tokko jira magaalaa Harar Dayyenee jedhanii kan naannawa anniyaa kanarratti lola deemu isaatu gubbaa taa'ee too'ata asuma nu keessa taa'ee asii too'ata. Maaliif naannoon tun akka cabxu barbaada. Humnichi waraanaa kan naannawa mayyuu muluggee fi qumbiidhaa fi naannawa laga gubeellee fi erer kanatti humna waraanaa keenya baay'ee dhaabbatee waanjuu qabanii saniifuu lafti tun Oromiyaa harkaa baate riphee lolaan Oromoodhaa deebi'ee as keessatti daggala godhatee nu loluu hin danda'u. Amma eega riphee lolaa baasne Oromoo uummata siitis keessaa baasuu qabnaa waanjuu murteeffatan akka oduu karaa lafa jalaatiin akka nuti. Tola. Gaariidha. Sandura bara 2004 akka lakkoofsa Itoophiyaa sandura bara 96 lakkoofsa Itoophiyaa jechuudha. 95 96 lolaatu naannoo sanitti deemaa ture. Lolli sun gosa Oromoo lama jidduu taasifame yeroo sana ni yaadadhaa achiin jira. Oromoo digaluu fi anniyya jidduutti kan lolli tokkochi deemaa ture. Lolli sun booda deebee walaaljelli keessa naqatee walaaljelli isa osuma deemu lolli sun wal make. Lola Somaaleetii fi lola Oromoo naannoo Somaaleetii fi naannoo Oromiyaa ta'ee wal makee akka tokkotti lolli sun achitti gara lola daangaatti ol guddatee lola mee akkamitti ture lolli sun bakka sanitti adda baasimee 96 bara Itoophiyaa jechuudha. Asee hanqa guyyaa irratti lola siyaasaati. Uummanni Oromoo kan digaluu jedhamusanis isa waan beekanii osoo hin ta'in wallaalaan lola sanis seenanii. Ayyee. Osoo danda'amee fi anniyyallee warra gosa gosaan addaan baasanii bitanii gama fiitti gannaannessanii akkasitti Oromoo diiguudhaaf karoorri qabame. Garuu anniyya waan hin danda'aminiif eenyu qabatan namoota gosa xixiqqoo anniyya keessa jirtu kan miila qabanii gad harkisanii anniyya akkana isin gootee akkana jedhanii ijaan jirretti himanii san qabatanii maqaa gosaatiin gosoota naannoo san jiru waliin gurmeessanii anniyya irra duulaa turanii maqaa gosaatiin oofaniiti maqaa gosaatiin hoggaa injifachuu dadhabanii anniyya digaluudhaa fi waan walaaljedhee fi waan warra faassaa jedhaniif waan kanneen fakkaataa hundaa dhabamsiiftee akka isaa baastee qulqulleessite daangaa isiidha karaa dirree bahanii humna lijuu hayliin dirree bahee lola jalqabe jechuudha. Hoggaa
anniya humna waraana keenyaa humna gosaatii ol ta'uu waggaa harkan wanni qawwee fi rasaamni duuja fudhatanii deemanii akka umarraan tarra yeroo hubatanitti maal godhanii makiina fe'atanii waraana nama 700 ol ganda tokkorra bobbaasanii gaafa ganda tokko weeraraan qaban. Mayyuu muluqqee araddaa booraatti jechuudha guyyaan nama 700 ol ganda tokkorra bobbaasanii ganda tokko weeraranii ganda sanirratti namoota hedduu wareegame akkasumatti isaanillee galataan hin galle nama baay'eetu chittirraa dhume garuu loon 497 looniif gaalaa farree iddoo waan lubbu qabeeyyii 497 ganda isan achi jirurraa ganda tokkorraa addunyaa banatanii ganda torbaa jira ganda 8 jira gandi torba ijoolleen irra loltee baastee ganda tokko ganda xarafaa hoggaa dhufanii sanii ni dhuunfatanii horii sana akkasii yaafatanii jechuudha. Ijoolleen dirree ba'ee meeshaa gurguddaa irratti hidhee guyyaa guutuuchitti ganda dhawaa oolee. Akkanumaa jira gaagara mootummaa naannoo Oromiyaa irraayis tumsi tokkoon qabu waan du'anii galmeessinaa seeraan gaafannaa amaarri goonaa jinni goonaa horiin ka fuudhame meeqaa ooma kana galmeessuu malee isaan bu'aa biraan qaban jechuudha. Kanumaa ture naannoo sana. Loon suni loonii fi horiin sun walumaa galatti loon horii 497 kan fuudhame akka inni deebi'e mochuma nafe. Itti eeda bule hin deebine achumaan. Achi buute. Okay. San deebi'uumi kabiraatu dabalata deemu jira san akkamitti deebi'a? Dhiheenyuma kana ji'a tokko kan jaalla keessatti jechuudha. Dhiheenyuma kana keessa loon harrata akkanatti fakkaata. Fuudhamee irraa deebi'ee loon sanirratti namni Oromoo nama 3 moo akkanaa du'e. Haalli sun ittuma fufaa jira jechuudha malee ganama iyyuu mulluqqeetiin ittuma fufaa jira. Mee lolli daangaa kanarra deemaa jiru kun gara waggaa meeqatti ni tilmaamamu? Gara natti lolli deemaa jiru ittuma barre nuti Oromoonni kaanis qubaan qabanii gama keenya kanatti lolli bifa dur gaafa ziyaabbarreen biyya sawweerarraa kaasee sargoo jedhanii warra humnitti waraana ziyaabbarreedhaa tajoollee dhaloota Somaaliyaa Itoophiyaadhaa gara Somaaliyaa deemuu dhabdee achitti biyya keessatti haftee bifa jijjiirratteetuma lola jalqabdee yeroo kun dadhabee gajjees kanuma biraa ol ja'a isaan lola kana nuti ittuma barre xixiqqaatee baraan bara jiru keessaa marsaa 2-3 osuma wal lolaniiti itti barre amma mayyuu muluqqee beekamu lola bakar 3 jedhaniiti. Tole bakar 3 mayyuu muluqqee Somaaleen lola bakar 3 jedhanii jira lola bakar 3 itti dhume. Lola bakar 3 mayyuu muluqqee Somaaleen dhuunfa bakar 3 tutti dhume nama maqaan bakar 3 tutti dhume lola bakar 3 jedhan. Tole mayyuu muluqqee Somaaleen Oromoo cabsitee irraa kaasuu waan haarayaa miti amma dura umrii teenya duratti yeroo haafota keenyaa yeroo sanitti waan tokko yoon si yaadachiise Oromoonni naannoo sanirraa cabanii sababa lola saniitiin buqqaan ganda afataa jedhanii karaa cophii raamis gubbaa gandi jiru ni jirana fakkaatee warri aniyyaa karaa mayyuu kana isaa. Tole. Kanneen akka ganda afataa kan cophii jiru sani hoggaa taariika manguddoo irraa dhageenyu gaafa lola saniiti mayyuu gadhiisanii bahan. Yeroo sani akkuma jiruttu mayyuu gadhiisee baheeti uummanni bakka itti baqannu hin jirtu ona keenya irratti haadhumnu jedhanii deebi'anii Somaaleen yeroo san guututti mayyuu kana dhuunfattee turte. Gaafni suni gaafa uummanni keenya yeroo bahu san bishaan dhugaatii lagga hunda cufee bahe laggoottan yeroo san cufaman ka ilaa ammaan banamini tilmaamsaan asii fi asitti dujaan kan bakki bishaan lagaa bakka lagaa ta'uun beekamu ta'a afaan eelaa san bakka wallaalame baay'eetu jira. Asirratti deebi'ee uummanni irratti lolee mayyuu kana xarafa hunda gurboorraa kaasee hanqa ereriif gubeelli bakka walittiin dhufaniitti ererii fi
raamis bakkatti walitti hin dhufanii itti dhaabee lolee cabsee baaseef keessa guyyaa san bahar sadii nama maqaan bahar sadii tudhume lola san keessatti namni beekamaan anni yarraaye gaafsanii lola bahar sadeenii jaa kan itti daangaan keenya qulqullaa'e. Lolli kun mootummaa kana keessa moo duri adda baasanii akkasan mootummaa Haayile Sillaasee keessa lolli marsaasanii gaafa Ziyaabbarree jechuudha. gaafa Ziyaabbarree duraa'u Haayile Sillaasee keessa. Tole. Haayile Sillaasee keessa. Amma Haayile Sillaasee keessa mootummaan ati Soomaaliyaa jiru nama biraatti na fakkaate. Haayile Sillaasee gara boodaa kana Ziyaabbarreen qabatte Soomaaliyaa. Haayile Sillaasee jiru gara boodaa kana. Gaariidha mee kaayyoon. Amma yeroo sanii. Tole. Amma bakki Soomaaleen aanaa godhattee raqee ijaamu magaalaan raqee ijaamtu warra raqee yoo jedhanii anniya keessa kun gurbaan tokko asuma Siwiidin kan ollaa biyya kana jiranii beekana fakkaattee amaan kana gara umbii kana moo gara rigaataa kana bakki jireenya isaanii. Warri raqeeyoodhaa abbootiin lafaa tuni bakka raqee ijanii taammaan sana isiin aanaa godhattee achirraa aanaa mayyuu guutuu loluun jirtu tuni lafa keenya lafa warra raqeeyooti jechuudha. Raqee kun naannoo Somaaliyaa jala bulaa raqee anniin beekaa raqee tilleen beekaa raqee kun gosa Oromooti jechuudha sila maqaan kun maqaa Oromooti si gosa. Anniya keessa warra raqeeyoo warra jedhanii jira beekuun ooltuu beekuu baattullee baruu dandeessa. Tole. Warra raqeeyoo warra jedhanii jira gandii akka teessootti bakka san taa'u haroochi qotatee haroo eenyu raqeeyoo maal raqeeyoo jedhanii ooyiruu abaluu raqeeyoo. Kun hundi ni beekama jechuudha ammaan tana qabrii abaluu raqeeyoo jedhanii wanni kun hundi lafa sanirra jiru isaanu haalmeen qaban akka lafa keenya taate umrii tiyya sana dhufanii lafa sana qabatanii ummata machitti aanaa ta'e kana abbaa kiyyaatu gaafa jaartara bulchiinsa liqaambar ture bulchaa araddaadha. Tole. Abbaa kiyyaa walii gurmeessee gandaa maqaa gandaatiin araddaan ga'anii abbaan kiyya bulchaa ture. Osuma deemaniiti wal fidanii lola jalqabanii naannoo shaniitti gaffatu. Mee raqee kun isaanii lollee isaan firraan dhorkine mootummaan obbo Diyoon uummata keenya nama lolu kaanni hiitii kaan irra duutii nama akka gandaa walitti hin dirmanne gootii kanaan hedduu miidhaan irra geessisa. Gaariidha. Raqee jechuun maqaa gosa